badu jedhe taadasaadirru namni bilisummaan qabne sareedha keessattuu saree rooba jedhe jaarraa baagala nama biyyatee na irratti anatu isinii beeka anatu isin bulchanoon jedhu hin barbaannu jedhe adii gammada yaa goota eessa jirta ka akka galatoo dheekkama ajjeefnullee jannata doonullee jannatuma jedhe hasawaa gootiima sagaltamee sagal yaadadhu qabsoo barandaa adeema wal beekuu irra walii beekuu wayya jedhe haajuu seensura biyya abbaa keenyaa irratti akkanatti reebamne jiraachuu manna du'uu wayya jedhe kolonee adaamuu giddeessa qabsoo dhiisaa jennaan diinatu nu dhiisaa dhiifna jedhe haajismi abbaa washa bilisa ta'ee dhaladhe bilisa ta'ee jiraachuu dadhabus bilisummaa kiyyaaf qabsaa'uu irraa kan na dhorgu hin jiru jedheetiin gootayyaasa dhagahi maqaa goota kabeeku siree gayyaasa dhiigni kiyya mirga ummata oromootiif kan dhangala'u waan ta'eef dhiiga gatii malee jigee miti jedhe maamuufa namir nuti oromoodha kalolluufis ummata oromooti malee biyya isiniif kennuufi miti jedhe muhammad zaakir sodaanneelleen galle qawweellee dhabneen galle isin oromoota haftan dabalachuu galle jedhe aliidirree jeedala ta'ee waggaa dhibbaaf jiraachuu irra leenca ta'ee guyyaa tokkoof aadee du'uunaa wayya jedhe jeeraa Huseen Bune osoo lubbuun jirru gabroomnee jiraachuu irra dhufajjeessanii du'uu wayya jedhe haadhi Saagdaanii irre bulluqii jedhamtu tana kadiirii jedhamtu ana siiqii siinee guttana jedhe koloneel Kadir Waaqooshaaqi leenca gaafa hurufaa diina lafaa haxaa hidhagaytti sii dhufaa akka saajiin bokkiyyee diina nyaachise biyyee بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وردفتوتا بيجي أورومو مسلم ميديا أكم فياجرتو نجيني كنا كجاللا في كبجا أوني راكمدي بكم جرتنيتي إسنادا كبوسين جنة Sagantaa Fataawaa har'aa fedhii rabbiitiin qabannee dhufnee jirra. Haga xumura sagantaatti namni isin keessummeessu an Ahmad Galgaluuti. Deebii keessaniif quubsaa gaafii keessan deebii quubsaa kennuudhaaf asitti na bira akka argaman sheeka kenna Sheek Muhammad Waadoo na bira jiranii. Inshaallah haga xumura qophii keenyatti kabajaadhaan nu hordofaa isiniin jenna. Akkasuma gaafilee hawaasa bal'aa biraa ka'u kana akka hawaasa keenya kan gaafii hin gaafatinillee gaafiin nama hundaa keessa yoo waan jiruuf sheer gootanii akka waliin geetan akkasuma laayik gootanii akka wal hubachiistan isiniin jenna. Inshaallah ustaazni isinaa dhiyeessanii kallattimaan gara gaafiif deebiitti ceenaa karaa lakkoofsa imo lakkoofsa peejii irratti isin maxxansineetiin karaa imootiin dawwaltanii kallattiin illee gaafii keessan sheeka gaafachuu dandeettanii jechuudha. Inshaallah lakkoofsi peejii irra jiru +257 diidama 25 54 44 jechuudhaan karaa imootiin nu argachuu dandeettu inshaallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة الخير مرحبا بكم أهلا وسهلا إلى روضة الجنة اسم الجنة نجان دياد دادا غرج في جنة غرغندا إيمان الرابع فمني إن شاء الله مرحبا بكم اسم الجنة دياد دا ما شاء الله أستاذنا وبوليس كيناتو كوان إني قافته نمني كراد إيرا ديمي بكا بشان هنجر ربولي يو جنابي أكمتي يوكين مالين طهارته قباج دغافته مالين طهارته بارك الله فيكم بوليس كينيا نبي كينيا عليه الصلاة والسلام شريعة لافتو دان نورف شريعة لافتو سنرى وجعلت له الأرض دجين حساب قدمتي طهورا ومسجدا جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا نبي كينيا عليه الصلاة والسلام laftitun tana xahaarsitu naaf godhamtee jedhe masjida ammas naaf godhamtee jedhe namni hundi bikka gartee salaanni isatti dhaqabdetti salaatuudha qabaa jechuu salaata dabarsuu hin qabu yoo masaajida haga inni dhaqqabutti salaanni ka jala dabartu saate jechuudha warroonni masaajida irra fagoo jiran tayyib zamana duraa keessatti
masda malee bikka takkatti salaatuun hin ayyamamu ummata asin duraatiif akkasuma bishaan malee biyyeedhaan xaharatuun hin jiru zaman asin duraa keessatti jechuun ummata nabi muhammadiitiif rabbiin azza wa jalla laafinti isaatiin biyyeedhaan akka xaharatan godhe jechuudha bikka bishaan dhabanitti taa'umma godhan jechuudha taa'umma jechuun shanacha lameeniin lafa dhawanii bikka biyyeen jiru yookaan udaaraan jiru jechuudha dhawanii shanacha diriirsanii dhawanii achi booda shanacha kana xiqqasho kana keessa jedhanii afuufanii fuula ofii haxaawatanii achi booda shanacha lameen gama duubaa haxaawan jechuu shanacha lameeniin kaaniin irra haxaawatanii achi booda salaata ofiitti seenu wanni biraa hin jiru hangasuma baarakallahu fiik yeroo bishaan argatanitti ammoo rabbi sodaatanii bishaan wadda'atuun dirqama ta'a. Hello, assalamu alaikum warahmatullah. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Gaafa dhufti. Gaafiin kiyya fakkeenyaaf namni tokko faamilii namaa irraa jechuudha abbaa namaallee haa ta'u. Hayyee. Isiniif galaara? Dhagahu jira. Yoo inni jechuun gara fuudhaa karaa jechuun addunyaa irraa deeman jechuudha namaan wal dhabbii qabaatanii. Hayyee. Waldhabbii isaanii sanii namaa fi dhiisaaf jettee yoo rabbii isaa dhiisuu danda'aaf yoo gaafatteef. Namni du'e sun yoo nama wal dhaba qabaatee nama jiru dhaqanii yoo gaafatan rabbiin dhiisaaf jetta. Akkas gaafii kiyaiwa. Hayyee galatoomii dhihaadhu yeroo biraan. Shukran buleetti teenya. Ati waan akkasii yoo yaadde atuu khayrii yaaddee jirta khayrii akkasii taanama saniitii fi tanama biroollee agarte akkasuma itti fufi maaliif jennaan wasulhu khayrun jedha rabbiin araaruma caala jedhe nama kana walitti araarsuun galata namaa qabdi sawaba namaa qabdi jechuu namni tokko ka walitti gaarrifatee dhiiga wal facaasuudhaaf deemu yookaan ka dhiiga wal facaasee lubbuutti wal dabruudhaaf deemu yookaan ka lubbuu wal ajjeesee qabeenyaa fi dachii waliin buqqaasu osoo samiilleen itti dhiyaatte silaa samiillee gama isaa saniin banuu barbaadu jechuudha cabsuu barbaadu warroota akkanaa kana namni walitti araarsuun galata guddaa namaa qaba jechuudha xayyib waan jennu deebisaa kanaati irratti ati yoo gartee nama saniin irra dabriif jettee namni sun irra dabre yookaan ufumaafuu gartee osoo namni irra dabre osoo gartee namni nu isan gaafate namni sun kan irra dabru taate namni sun galata guddaa argata atiin khayri irratti qaceelchite kunis الدال على الخير كفاعله صواب قد قبضه نمني سنس والعافين عن الناس والله يحب المحسنين يا رب سبحانه وتعالى وركنا نفارس ورا إرنا ما دبر ربي نفارس إرنا ما دبر شرف درجة ملء هرئنا في سلبنا في سودات الله لمججو نمني سكو يرونا متكو والأبي عرفوا عن جئين يفهم جئي يروجان نبونا مال جودة الأقامة أنا إن سوداتنا عن جأني مالي عن جأني وأنا كسي وكيس أوفنم أنا تو يوكا إسا كدتا أنا تو مالي جاء أكسي مدبين ولا عافين عن الناس ألا تحبون أن يغفر الله لكم ربي نرسني دبرون جهلة تنجين ربي محمد أبو بكر أرفعان عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنه أبو بكر يرو غرتي ربي إرسني دبرو هنجالة تنجي ربي كانت أجي أبان بكري ردينا جيتم لفاك جيتو جالني جي نمني سلام أكستو قبا ati nama miskiina laafa daciifa kana irra dabarte khaaliqni guddaan danda'an jabaan sun irra si dabru guyyaa salphinaasan si sattaru itti ariifatu qabda jechuu yaa abdallah kanaafuu kuni khayriidha jenna baarakallahu fiik rabbiin ni dhiisaaf yoo gartee namni sun dhiiseef jenna gabaabdutti maashaallah baarakallahu fiikum obboleessi keenya tokko immoo waan inni gaafate salaata booda du'aa'ii kadhachuun tahaa jedhee gaafate salaata booda jedhu obboleessi keenya salaata booda rabbi kadhachuun ni ta'a salaata booda rabbi kadhachuun ni ta'a salaata durattis rabbi kadhachuun ni ta'a yeroon kadhaan rabbii dhoowwamtu hin jirtu jechuu yoo gartee haalataa tokko keessatti fakkeenyaaf yeroo gartee ruknii tokkorra jirtu fakkeenyaaf osoo faatihaa qaruu jirtu salaata keessatti du'aayii bikka faatihaa sanitti hin fiddu jechuu fakkeenyaaf jechuu naam rabbi kadhachuu ni dandeessa gabaabdutti salaata duratti illee kadhatu dandeessa salaata boodatti illee kadhatu dandeessa wanni jiru khilaafni jiru xiqqaa shookaa jiru jechuudha du'aa'ii gartee imaamtichi
yeroo salaatanii salaata irraa bahan imaamtichi du'aa'ii godhee namni jalaa aamiin jechuu akka aadaa naannawa tokko tokko masjida tokko tokkotti barametti jechuudha. Yoo du'aa'ii imaamtichi hin godhin umman hin jaalatu. Imaamtichi sunu yoo du'aa'ii gartee hin godhin inni nu waan hin salaatiin ufsaa jechuudha. Masjida sanillee gartee masjida gartee warri akkasii sun jechuudha. Masjida biraa yeroo dhaqan warra du'aa'ii hin goone san je'an jechuudha. Warra du'aa'ii salaata booda hin goone je'anii imaamticha sanni jibbanii masjida sanni jibban jechuudha. Haalli akkasii ammoo hin jiru shari'a islaamaa keessa. Tayyib. Walumaa galatti ati mataa keetti rabbi kadhachuu dandeessa, imaamtichi mataa isaatti rabbi kadhachuu danda'a. Wanni hin jirre ka shar'ii keessatti hin dhufne imaamtichi yeroo salaachisee irraa bahee du'aa'ii godhee namni jala akkasitti aamiin jechuun sun salaata booda sun sunnaa ta'een dhufne jechuudha. Sunnaa ta'een dhufne nabi Muhammad akkasii kadhate sahaabaan isa booda ka jiran akkasitti aamiin jalaa jedhanii hin dhufne bikka san jira kilaafni bikka san jira bikka santu hin jirre waan santu hin jirre jedhan malee ati mataa keetti rabbi kadhachuu dandeessa ibalulleen kadhachuu danda'a imaamnilleen kadhachuu danda'a jenna. Baarakallahu fiik. Maashaallah hordoftoota sagantaa keenyaa sagantaa kana irratti wal affeeruudhaan sheer godhuudhaan gaaffiif deebii deemaa jiru kana sheer godhuudhaan waliin gahaa akkasuma invite gochuudhaan itti wal affeeraa isiniin jenna. Karaa imootiin illee dabaltanii gaafachuu dandeettanii kallattiidhaan lakkoofsa peejii irra jiru saniin jechuudha. Inshaallah obboleessi keenya tokko ammas waa inni jedhee mana hidhaa keessatti jedhe bakka mana hidhaatti bakka bishaan hin argatinitti dhaaba manaa yookiin girgiddaa dhahanii yoo ta'amuma godhee ni taha salaanni kiyyaa jedhe dhaaba manaa girgiddaa dhahee bakka mana hidhaa keessatti qubatti hidhame jedhe. Baarakallahu fiik obboleessa keenya. Obboleessuma keenya rabbiidhaa keessan kaayini obboleetti illee akkasuma rabbiin kaayin jenna. Akkasuma abboota keenyas akaakota keenyas akka oteenyas rabbiidhaan kaayini warra nu hidhu rabbi haa hidhu jenna gabaabdutti. Duuba namni gartee eessallee haa jiraatu bikka bishaan dhabetti biyyeedhaan taa'umma godhee salaata. Bikka biyyee dhabetti waan biyyerraa bikka bu'u waan awaara yookaa qabu laalee jechuudha. Daaraa waan qabu laalee jidaarri tokko tokko dhaabni tokko tokko dhaaba gartee daaraa ofirraa qabu jira simintuma ta'e shaklaa ta'e ka daaraan itti qabatu jira. Daaraan sun biyyerraa san dhabachuu dandeessa. Dhaaba waa takka qulqullii waa takka hin qabne yoo taate ammoo waan qabu wanni ati irra dhabatu hin jiru. Tayyib dhagaa tokko tokko yoo argatte dhagaan tokko tokko ka awaara ofirraa qabu jira. Yoo dhagaa waa takka hin qabne qulqullii dhiqame ta'e ammoo wanni ati irra dhabatu hin jiru jechuudha. Kanaafuu akkamitti salaatti ibaadaan teetuun akkam taati? Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa waan jedhe fattaqullaha mastata'atum haga dandeeysanii na sodaadhaadha jedhe. Wanni ati dandeeysu amma waan biraa takkallee hin dandeeysu bishaan argachuu hin dandeeysu akkuma jirtu sanitti Allahu akbar sami Allahu liman hamida jettee rabbii keetiif salaatutu sirra jira jenna. Baarakallahu fiik. Maashaallah obboleessi keenya tokko illee waan jedhee du'aa'iin kaafirri nama islaamaatiif godhu qeebalamtii jedhee gaafate. Baarakallahu fiik. Dura obboleessa keenya pirezidaantii tokko ati amma pirezidaantii biyya Itoophiyaa biyyi san yoo gartee nama tokko waa godhii jetteen ka inni kaati waan aangoo jedhan tokkollee hin qabne ka ati zabanyaa isaatu dubbisuu hin dandeenye isa dubbisuudhis zabanyumaa argitee dubbisuu hin dandeessu. Eessaa waasii godha namni kun ajaja kee eessaan qeebala haga feetee ati ajaja kumaanis jecha biliyoonaanis gartee ka ajaju taate hin qeebalu jechuudha. Maaliif adda adda jirtan walirraa fagoo jirtan gabaabinatti namni rabbii waliin beeyne kaafirri rabbii waliin beeku kaafirri rabbii arrabsaa aduwwii rabbiiti. Kaafira jechuun ufaa galu kaafira jechuun aduwwii rabbiitii fi aduwwii keenya amma zabana kana hundi deemutti jiru nuti kaafira fira godhatu jirra jechuudha. Haa kaafirri kun fira keenya hogguu ta'e rabbuma qofaa walitti aduwwiidha abadan. Rabbi qofa walii aduwwi miti nuunis walii aduwwi rabbiinis walitti aduwwi. عدوي وعدوكم يا ربي سبحانه وتعالى عدوي وعدوكم
kaafir aduwwii kenna shayxaan aduwwii keenya aduwwii rabbiiti ammas aduwwii rabbiiti nuti fira godhannee jaalallee godhannee kabajnee rabbiin qofa walitti gartee aduwwii godhuun hin danda'amu nama haadha keetii fi abbaa keetii wallole kaayyoo abboo kee jibbu ka arrabsu ka balfu yoo silaataateef ka ajjeesuu barbaadu nama sanatti firoomteeni wajji nyaattee wajji toltee wajji gammaddee ni jiraatta abadan hin jiraattu yoo nama uf hin beekne taate malee yoo fayyaan qabaanne malee jechuudha. Tayyib walumaa galatti kaafir aduwwii rabbiiti lola rabbiin qaba nama gartee lola isaan qabu kana rabbiin yoo magantaa isaa qeebalee magdummaa isaa qeebalee karaa isaatiin gartee rahmata sii godha kun hin jiru jechuudha. Wamaa du'aa'u likaafiriina illaa fi dalaal kadhaan isaan kadhatan rakkoorraa nu baase jedhanii yookaan abbaa fedha'uu baase haa jedhanii kasaaraa keessatti taate har'as borus barakallahu fiikum. maashaallah ustaazuna haftee umrii keessanii keessa rabbi barakaan waa kaa'u akkaan ibsa gahaa irratti kennanii obboleessi keenya tokko waan jedhe ammas waan du'aayii tana faddi deemu jirta irra gaafiini du'aayiin caatii nyaatanii godhan qeebalamtii jedhee gaafate nama caatii nyaatuufoo yoo caatii bitee ni danda'a jedhee gaafate gaafii kana itti deebisnaa nama keessummeessina. Hello, assalamu alaikum warahmatullah. Hello. Hello, assalamu alaikum. Alaikum assalam warahmatullah. Gaafa dukti. Gaafin qaba gaafin kiyyalle kan jettu ustaz. Gaafadhu. Dagaa jirta. Akkawanti duraanii bakka injira miree wanti ni torban lama ta'anii akkanumatti masgiida jedhanii manawii ijaaratanii ta'anii keessatti rabbiin gabbarra jedhan garuu isaanii akka kufrii ta'e yoo duraan hin beeku ture as dhufeen beek wanta kana ammoo tuyyuu itti himnee yoo isin gabbaruu dhiifte yookiin gurraan hin dhageettu yookiin ammoo tuyyuu ija qabaa gurra qabaa akkasumatti ammoo dhiibsisiifnee turre ji'a tokko dhiibsisiifnee ijjisii lamaan kun badee yoo torban lamaan sanitti deebitee hin gabbarini waggaa 4 guutuu badee ija deebitee akkasuma itti deebitee waan san daladdee baqa maal jettee jenna waggaa booda immoo ijjisiin baname yoo dhiiftu wanta akkanaatu irratti rakkoo akkanaatu irraggaa wanta kana dhiisillee jenneeni dadhabnee namni sammuu namnummaa salaatu namnummaa maal jedhu kunillee isii bira dhaqanii guyyaa siin teettu san isii wajjin jedhan ibaadaa kana san anis duraayyuu dhaqaatumaan ture taa'aatumaan ture buna faa dhaabee kaddamaafin ture waan kana ammoo tuyyuu alhamdulillah haga biyya kana dhufee irraa baradhe akka kufrii ta'ellee beekeen jira yoo anini wanta isaan dalagassan yoo itti amanini yoo mana san taa'e wanti narra diliin eegamu jira dabalataan ammoo tuyyuu kan duraanii buna faa kaddamee hixaana faa maal jedhee aarsuuf sanii fi yoo tooyi badde wanti irraa gaafatamu jira isin jechuu barbaade ustaaza barakallahu fiikum jazakumullahu khairan. Hayyee iddoo galatoomii madaa badhaa hawaasa keenya keessa jiru gaafattee inshallah deebisaa kee karaa onlaayinaan dhageeffadhu. Shukran obboleessa teenya masjida xiqqashaa keessatti buna dhibaasan ka qinxaa yookaan qixxaa muranii osoo afaan hin kaatin dura shayxaanaaf darban ka buna quluu tokko yookaan burcuqoo takka yookaan sinii takka osoo hin dhugin dura itti dhangalaasan san kachi keessatti rabbi kadhatan achi keessa taa'ee isaan waan isaanii itti fufanii anammoo achi keessa taa'uu danda'aadha mata galli gaafii keetii akkasi walumaa galatti wanni kun jira zamana durii turee jira ammallee bikka jiru numa jira akka isaaniitti isaanii ibaadaadha garuu ibaadaa shayxaanaati jechuudha ati bikka san yeroo isaan gartee walumaa gala yookaan mana san keessa taa'uu ni danda'u guu jettu aslitti mana kaniisaa yookaan mana beetakiristaanii haajaa wahiitiif dhaquu ni dandeessa garuu achi keessatti rabbi gabbaruun hin ta'u achi keessatti ibaadaa godhuun hin ta'u jechuudha nama tokko gartee buwaanaa bikka jedhanitti
gaala qaluu silatii godhe zamana rasuulaa jechuu qudhaa yookaan nazrii ka jedhamu kana godhe bikka bu'aanaa jedhamtutti rasuulli rabbii waan je'een nama kanaan bikka san taabota jira je'een ma achitti qaluu yaadde jennaan lakki taabonni jiru ciidatu jira walgeettii warra jaahilaattu jira jennaan lakki sunillee hin jiru akkas taatu qudhaa kee guuti silatii kee guuti je'een akkana jechuun bikka gartee warri mushrikaa waa itti gabbaru san bikka gabbartii isaanii san achitti rabbiin gabbaran jechuu achi dhaqanii salaatu haa ta'u achi dhaqanii zikrii haa godhuu haa ta'u akkasiin godhan jechuu tayyib yoo masjiidni sun yeroo ibaadaa isaanii san malee jechuu yeroo isaan shirkii dalagan san malee yeroo biraa kan seenne kan ta'amne ta'e sun bikka isaan shirkii dalagan waan ta'eef wajjin ta'isu yoo ammoo yeroo hundaa'u isaan kataa'an taate yeroo hundaa'u banatanii numa taa'an yoo fedhanillee gartee shirkii achi dalagan taate sun bikka ta'isumaati bikkuma gartee yoo fedhan ta'anii yoo fedhanillee badii isaanii oofanii gaabsan taa'uu rakkoo hin qabu amma badii teeta dabarte wallaalcha keetiin waan dabarsiteef san rabbi subhaanahu ta'aalaa sirra hin laalu yookaas ittiin katabu jenna amma idaasaa kanarratti obbolee akka huntee gartee yeroo waan san dhiiftanii dhukkubsatti yookaan ijaamti yookaan duuddi yoo wanni sun ammoo gartee waan sanit deebitee ni fayyiti wanni akkanaa kun ni jira wanni akkanaa kun warra yoo salaatu rakkatee cinqamee hiraaramee guraaramee booyee fitnaa ta'u jira warra yoo qara'u booyichaa fi hollatuu fi fitnaan itti buutu jira kuni aduwwiin hidda itti jabeeffatteetti abadan hin qaraatu nuti eessadha hin awwati qaraate eessa galla jedhanii yoo salaatte nuti eessa jiraanna jedhaniitti hedduu gartee goddanyaa guddaa halkanii fi guyyaa addaan hin baane aduwwiin shayaaxiina irraa taate tolfattee jirte jechuudha aduwwii kana harka kennuu dhabu lubbuu teenya abbaa malee salaatan dhiibnu jechuun ni barbaachisa lubbuu teenya abbaa malee zikriin dhiibnu jechuun ni barbaachisa namni akkanaa waan inni godhuu qabu afaan isaa yeroo hunda zikrii gurri isaa yeroo hunda zikrii dhaga'u arrabni isaa yeroo hunda zikrii dhageeffatu namni inni wajji taa'ullee nama zikrii ta'u jechuudha nama baalagee adda addaa maalaayanii haasa'u kan ta'in zikrii wajji ooleet zikrii wajji buleet zikrii irratti hogguu lafaa ka'ee shayxaani sun nyaatamaa caccabaa dudu'aa deemtee dhumattee keessa yaati jechuudha gaaf kaan wal haqu wal a'la haqatu oltaa isuma gararree ola jechuudha bifa kanaan warroonni jinniin taphatu hundinuu fayyadaa jenna baarakallahu fiikum Assalamu alaikum warahmatullah. Hello, assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Gaafa dubbii. Utaaje gaafiin kiyya matoobii yookaan matorqii jedhamu tokko beektanii? Maali jettu? Matoobii yookaan isa matawarqii jedhamu tokko. Ka gaafa cidhaa biyya keenyatti wallaahi tokko baay'ee gaafa. Eewwan. Kan isa matawarqii jedhamu ko xiqqoo dheeraadha. Itti fayyadamuun manatti danda'amu akkam rakkoo qabaa jechuu barbaadeeti. Mana keessa itti fayyadamuu danda'a jechuudha. Matawarqii ani xawiiladhaan jechuudha kabiira ta'ul dheeratu san. Inni takke moo situ wati? شكرا بولتين بارك الله فيك زمانك أنا دوري وأوديتو بيجالا يا تجرتي تمنا كيس تجرو لين سانا ما بيتاتي كما دور هاتي ودي سني راجع فتي جنة كدور أيون وديته خير رب أقول جنة طيب قرسي كيس دور واسينه قرته هوسيسه سني راجع فتي baga gaafatte jenna nama biraa dhageessuuf illee gaarii waan kanatu beeta kiristaanii fakkaataa jechuu wayii gurrisii dhagaye waan kana beeta kiristaanii fakkaataa karoori isaa akkasirratti tolfame akka beeta kiristaaniin itti ijaaramu mataan isaa sun gartee gama olii saniin karoora sanirratti jira jedhan waan ajaa'ibaa ammoo warri gartee kaafiraa kun waan gama isaaniitiin as dhufe kana osoo gama keenyaan dhufellee taate yoo nu harkaa fudhatanii ka ofii godhatan ergama kufrummaadhaa keessa fidachuun isaanii waan hin oolle irra hedduu waan mijaa'uuf isaan garuma masqalaa san oofan dachiin tunilleen silaa masqala taateef masqala numa godhanii lafti tunillee ni diddeef malee silaa kaartaa lafa teenyaa tanas masqala godhuu fedhan isaanii
inni diddeefi kanaaf manuma qofa ijaaran gaara irra baasanii sanuu akka mul'atutti masqala addabaabaayii lafti hundi kiristaana taate maqaa sanii yaamanii duuba waan jennu wanni kun yoo gartee bifa san irratti suuraa san irratti masoobi wanni jedhan sun akkasirratti ka jiraatu taate san ofirraa dhiisuu barbaachisa yoo dhugumatti bifa san irra kakaamu taate ofirraa dhiisan ergama jarri gartee kufurummaa ofii keessa ergatte jechuudha waa hunda keessatti muka haa ta'u sibiila haa ta'u mastaawotee mana godhan tana mastaawoti tana keessatti masqala tolchan waan isa ajaa'ibsiisu bira dabaranii jechuudha mastaawoti magartee manatti godhan tana jechuudha ta saanqaa yookaan cufanaa fooddaa irra godhan tana ta hulaa godhatan tana ta masqala qabdu jira kanaafuu isaan duula isaanii oofanii isinis waan duula isaanii fakkaatu haqiiqatti yoo fakkaate yoo waan gartee garuma ta'eenu haa ta'u waan duula isaanii fakkaatu isinis waan san ofirraa jibbuudhaan ofirraa fageessuudhaan itti duula isiniin jenna mallattoo kufriidhaa hin mul'isinaa wama takka keessatti illee barakallahu fiikum assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Dee haadho boleessa kenna gaafadhu. Andaraara da xiqqoo wayii isin darbachuu fedhe. Maashaallah Abdurrahman kenna dee haadho ayee Kanaadaa irraa. Maashaallah. Hayyee inshallah biyya faranjii tanallee deemnu malee jenne biyya faranjii tana dhufne. Hayyee. Biyya faranjii tanatti waan garii waanuma rabbiin nama agarsiisu mallee agarre ammoo amma kun waan amma isin gaafachuu fedhu keessaa tokko namni biyya ormaa dhaqee silaa kun hojiruma tanaaf tattaafata jiruu tana osoo tattaafatu waan malle faa keessa bu'ee hojii biraatti uf arga. Hayyee. Waniin ana arge wanni biyya kanatti dalagamu dalagaan baay'ee qulqulluu miti dalagaa agartee foon karkarrooti walitti hidhatofaa qabdu tana. Hayyee. Namni tokko supermarketii wayii seenee yeroo supermarketii kana keessatti waa gurguru supermarketii kana yeroo meeshaa gurguru meeshaan keessa dhufu foon karkarroo fa'a meeshaa kana karkarroo diddaadhaaf supermarketii kana fa'a didee deema. Hayyee. Yoo achi deeme ammoo bakka biraatti hojiin argatu sababa akkanaa sababa waan san xayyafeef hojii irraa ari'amee jedhamee maqaan isaa hojii sanirra waan ari'ameef waliin lakkoofsa akka amma hudumaan nambarii saniitu jira isa waliin achii tara. Hayyee. Bakka biraatti illee hojii itti cufama. Tokkolleen tiraka oofaa tiraka inni oofu kana foon karkarroo biyya biraatii fi asii jiisifaa jedhaniin tiraka jechuun tereellaa gurguddaa kana. Inni ammoo foon san fe'uu jedhee dida osoo waan biraa fe'u foon kana gaafa carraan irra gahe foonuma kana hin fe'u jedhee dida. Ammallee sababa san hojii seessaa ari'amee guyyaa akkasii tiraka dideera kanaafuu konkolaataa san lammata oofuu hin danda'u jedhee hudumaa nambariidhaan lakkoofsi isaa sekuritiin itti hidhamee achiin gara kaan hojii akkan arganne fa'aa taasifama. Wanni kun walitti tuttuqqaa qaba waan kana akkami jalaa bahuu hin danda'ama waan akkama fakkeenyaaf supermarketaa san namichi dalagu sun silaa kun yoo meeshaan baas fuudhee gatii kaffalchiisu foon sunu gurguruun foonu haraama foon sunillee gurguruun haraama akkamitti waan kana irraa agartanii halaalaan waa dalagata jennee yaannamee waan kana irraa nu balballoomsa ariifama waliin. Maashaallah hedduu galatoomii deebii kee online irraa dhaggeeffadhamu. barakallahu fiika daraara keenya keeriidhaan si daraarsu jenna duuba waan jennu haalli liqimsaa kun hamrii laafaa miti abbaayye wanni aayyoo fi abboo jannata keessaa baase liqimsaasanii aadamiif hawaa jechu waa lamata ilma namaa kasaarse jedhanii shahwatu albaxnii wa shahwatu lfarji jedhan shahwaan garaatii fi shahwaan qaama saalaa ta nama waan jedhamu kasaasite isi tana lameentu hedduu nama kasaarse wani kun duuba osoo gartee jannatatu achi garan galin kalaama isaatu rabbiin duniyattuu qeebaluu dida duuba ogguu garaa ilma namaa kana haraam seene dubbime isaatu rabbi qeebaluu dida jechuu ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنه يستجاب له ونن نياته حرام ونن ندوغو حرام
ta'uffatu haraam ta ittiin dhange'amillee haraam eeysaa kadhaan isaa qeebalama bimacnaa laa yustajaabu lahu rabbiin isarraa kadhaan qeebulu jechuu kanaaf gartee du'aayin maanuu kalaama kee jecha keetu rabbiin si kabajee si jalaa dhageeffatuudhaaf dura garaan kee qulqulluu ta'uu qaba namni islaama hundi jechuu haraam nyaachuurraa haraam dhugurraa qulqullii ta'uu qaba sharti du'aayin ittiin qeebalamturraa jechuu jecha keetu rabbiin eega jibbe waan booda sanii dhufu gaamee chilaala tayyib kanaafuu ujriin tokkollee hin jiru jechuudha gabrichi gartee waan halaalii halkanii guyyaa deemee barbaadachuudha qaba yoo waan halaalii dhabe biyya waan halaalii itti argatu halkanii guyyaa kottee afraniin barrisee gartee akka rabbi isaa laaffisetti jechuu barbaaduu qaba jechuudha bifa isaa mijjaaween akkuma isaa mijjaaween halaal barbaadatuun isarratti dirqama li'annoo biyya san taa'uun isarratti waajibaa miti hajjiin dhayne umraan dhayne umraan tuni hajjiin tun gartee hajjul baxni malee tabiraati miti hajjiin ajjuma garaati jechuu sababa gartee kaafirri biyya teenya akka malee nu godhee lafa lafee teenya adda nu baaseef jecha namni keenya akka dhabee gara mataa ittiin qabatu dhabee nama silaa mataa ittiin qabanne kasilaa jalaa dheeysan jala dheesse jechuu waraabessa xiqqarraa fiigeetii waraabessa guddaa ilmayyoorraa dheeysee haadhoo jala seene jechuu akkas taane kaafirri gartee afrikaa kun waraabessa xiqqaa guutuu guddichi achi ka addunyaa waliin dha waraabessa guddaa rakkina akkana nu godhe tanas rabbi inshaallahu jalaa nu haa baasu jennaa garuu laman jiraatanii duniyaa takkittii jiraatanii takkittii tana gama danda'ameen haramsan irraa fagaatanii garaa ofii halaal guutatanii galuudha jenna baarakallahu fiikum assalaamu alaykum assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. obboleessa gaafadhu ayyee dhihaadhu dhiifama gaafii takkatti bicha gaafachuu barbaade baay'ee biizidha masmarallee qabuun barbaadu yeroo biratti deebi'a. hayyee gaafii waa'ee wuduu artirraa gaafachuu barbaade namni tokko wuduu aseenee yoo ka waddaatu taate hammaama seenee jechuudha. hayyee namni yoo hammaama seentee waddatte wuduu akan kee guutuu hundaa waddaachuun qabdu gadi baateetiin luka hambistee alatti taamuma godhachuudha qabda irra haxaa'uudha qabda malee hammaama keessatti wuduu hundaa godhachuun qabdu kun sirrii miti naan jedhani moo akka kiyyatti hammaama keessatti iddoon hammaamatti fayyadaman iddoon itti waddaatanillee achuma wal bira jira waan ta'eef akkasumatti fayyadamaa ture kuni kanarratti gaafii gaafachuu barbaade isa kanarratti deebisaa dhiifama. hammaamni ka akka biyya keenyaa sani moo ka ama akka biyya alaa kana ka bishaan dabarsu hammaamni ka akka biyya ambaa kana ka bishaan dabarsuun hooree zinkii jechuun bakka itti waddaatanii fi gartanii deebisaa kee online irraa dhageeffadhu galatoo baarakallahu fiika obboleessa keenya asliidhatti wanni shari'aan teenya dhowwite wanni nabiin keenya dhowwe alayhi salaatu wassalaam fincaan akka namantu hine udaan akkana najisni akka namantu hine gabaabdutti jechuudha najisni akka namantu hine jechuudha bal gartee sodaachisaa ajaa'ibaa nabiin keenya dubbate warra fincaan irraa hin qulqullooyne qabrii lama ta'iyyituu nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam qabrii lama ta'iyyituu dhagaye sababa isaan iyyaniif sahabota yeroo bayaansu jechuudha tokko nama walit jira kutteedhaan jidduu namaa deemaa jee tokko ammoo bowlii fincaan kanarraa hin qulqullaa'u jee fincaan wamalaaftuudha jeeti lafa jabduufaa fincaanii namni gariin fincaan dhooyitee lafti sun itti as dachaafte bikka bu'een argu ammoo fincaan san waan xiqqoo takka tuffish jedhee faca'ee natuqee isaan hin arguu bas wangitu womaan qabdu jee ofirraa dhiisa fa'a duba wanni sun azaabatti nama geessa gabaabdumatti wudunni ati wadda'attu sun bishaan gabbubbu'usu yoo najisa kasif facaasu taate achi wadda'achuun sirra hin jiru yoo ammoo najisa irraa qulqullaa'uu dandeeyse wadda'achuu ni dandeeysa wanni achitti wadda'achuu raasee dhoowwa hin jiru jenna jechi tokko tokko yookaan yaadni tokko tokko mana udaanii keessatti bismillah jedhanii wadda'atu waan jiruuf bismillah jedhanii kan maqaa rabbii dhawan jechuun dhufuun ni mala haala gartee fincaanitti yookaan udaanitti jedhaniin dhuga nabiin keenya dubbatu haala sanitti jechuudha bal san qofaa miti yoo dubbii taate hatta salaamtaa gartee guyyaa tokko rasuulli salaamtaa salaammatanii salaamtaa kan deebisin jidaara dhawatee dhukkee dhawatee taa'umma godhee salaamtaa irra deebise
maaliif jennaan zikrii haalan qabneen zikrii jibbee yani wudu'a haalan qabneen rabbi zakkaruu jibbee yeroo wudu'a qabu salaamtaa deebisuu jaalate jechuudha gabaabdutti haala xaharateen tayyib namni yeroo gartee wudu'a godhu bismillaahi jedhee wudu'a godhuun waan isa qabatuuf jecha kanaafu bismillah jedhee wudu'a godhu ni danda'a jenna alatti ta'e shintibeeti keessatti ta'e shintibeetiin alatti ta'e namtichi zikrii bismillah jedhee wudu'a gartee yeroo godhu waan bismillah hin barbaachisuuf jecha bismillah jechuu shari'aan waan lafa keesseef kanaafu sun ammoo rakkinaan qabu jenna nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam haala wudu'aan qabneen salaamtaa deebisuu dhabuun sun haraamina irratti hin qaceelchuu jedhan sun karaa irra caalaa ta'etti qaceelchaa karaa irra caalaa ta'een zikrii gartee tamataatee haa taatu yeroo godhan wudu'a booda godhutu gaarii amma zikriin bismillah illeen zikriidha bismillah san ammoo wudu'aaf deemta waan ta'eef san shari'atu akkasii karaa godhee bismillah jettee wadda'atta walumaa galatti shintibeetii keessatti ta'e shintibeetiin alatti ta'e fincaanumarraa baqadhu malee wadda'atuun kee ni danda'ama jenna barakallahu fiika. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا السلام عليكم. هلو. الو السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دي هاد دوكتي قافدو. قافي قابا قافين كيا أما يوم نقابني أو دررت نقابني واجبة سنة يو يموتوا يعني uffadhe abbaa warraa kiyya niqaaba kana buusi yoo naan jedhe buusuu qaba moo akkami? Hayyee gaafii ka deebii kan kee wallahi narraa nageeffadha hordofayye. Gaafii lammataa hoo gaafachuun hin danda'a? Sa'aatii hin qabnu inshaallah gaafii tokko qofa si hayyamna amma akkanatti walitti qabdee gaafii lama gaafatte waan ta'eef. بارك الله فيك يا أبو لتتنيا نقابة وان علماء الإسلام كيست والله عبد الراجي ورقرت جمهورة مني هدون قرت فولا وفتشون فولا تقرت وفتشون سنادة ورجع جرا كسمة فولا تفتشون دير كما واجب ورجع جرا ونمان تبرت الرابريدو بكم من دويسو برباچي سو فولا أنا فولا دويسون دير كما ورجع سنجرا ammoo gama daliilaa yeroo deeman gama hadiisaa yeroo deeman akka imaamul albaanii fa'aa agartee irra haasawetti fuulatti uffatuun sunnaadha yeroo akkana jennu fuulatti uffatuun sunnaa yeroo jennu fuula kana mul'isuun ni danda'ama yookaan fuulatti uffatuu dhabuun ni danda'ama jechuudha ta'a yeroo fuulatti uffatuun waajiba kan ta'in taate fuulli ni mul'ata yeroo mul'ate fuula mul'atu kana mul'isuun laalaa argaa fuula kana hubadhaa akka nama huba jakeessa fuudhutti walitti garagala ajnabiin jakeessa walqotaa wallaala jechuun kennu maaliif jennaan rabbiin suuratu nuur keessatti ajajee jira dhiirtilleen akka gartee jaga qabattu dubartilleen akka jaga qabatan jechuudha wallaaluun dhoowwaadha jechuu haraame namuu ija walii raga qabachuun dirqama fuuluma gartee mul'atu kana ijaan gartee laaluun hin barbaachisu jechuudha inninis isiinis ija walii raga qabachuun dirqama kanaafuu waan jennu sunnaadha jenna wallahu a'lam bisawaab يوم جارسي كيسي أجاجي سيرتي واجبة لأنه أجاجي جارسا واجبة دركمة أجاجي جارسي كي يروسي أجاجي فولتين أفتين يعني فولتي أفتو ماليجي دركمة سيرتا يوم نديس إنجرس نديست يوم مو فتنان كسودا تموتاتي ركين وهي كسودا تموتاتي صوب ركينا سانيتي بججة أفتون سيرتي دركمة أكينياف نمني فولا كي كيسا يوسي أرجي كاكراس اندبرسيني kasibutu yoo taate simaa jaartii namaa tana kasibutan buttaa duriisan kasibuta yoo taate haalli kun karaa hamatti waan nama geessu jiruuf jecha kanaafuu gaafsan daruuraa biratti uffatuun dirqama ta'a jenna akkasi barakallahu fiik har'a immoo gaafii bareedduu gaafatu jirtanii gaafii ebaluu wal hiikne akkasi ji'a gasii akkasana godhee horii kiyya nyaate akkasii san nurraa dhaabaati horii keessa nama nyaachisaan olina jaarsa qaceelaa heruma warra keessanirraan heruma jaarsa keessan ammallee biraan deeminaadha kitaabu shaashaa fi riwaatiin kitaabu kaakaa kitaaba yoo beeytanis beeytanii kitaabu shaashaa ka jennu tokko kitaaba waa'ee gartee jaarsaa fi jaartiidha hojii jireenya jaarsaa jaartiidha nurhudaa fi dabraa ture egaa warri beeytanii tayyib
kitaaba san keessatti waan jiru jaalalli tun ibiddaa jedha. Ibidda jechuun ibidda yeroo jala jiraatanii jala siiqanii qabsiisan ni qabata. Yeroo ammoo ati jala achi siixee dhaamaa deemanii dhaamaa jedhan. Jaarsa kee biraa siixee kaateet isaan na ergateettee dura kuttee yookaan gartee ni dalagattee biraa baatee biyya biraa dhayxee ufumaafoonni jettee achi booda jaalalli teessan hogguu isin jala dhaamte jaarsi kiyya akkana na godhee horii na jala nyaatee ta biraatiin fuudhee waan akkasii dhiisa horii keessan tiifadhaa tokkicha qabattan biraa hin deeminaa wajjii obsaatiin hin jenna. Barakallahu fiikum. Assalaamu alaikum. Maashaallah. Ustaazni dubbii ajaa'ibaa isiniin jedhanii dhugamaa ibidda fakkeenyaaf irra hedduun keessan ni beektanii ammuma yoo gara ifaa kana fa'aa baay'ee yoo baanee akkasi dagatan hin beeku ibidda yoo qabsiisanii yoo hattaan suuta sagalee qilleensa guddaa tokko nu dhuuntaan jedhanii suuta qabsiisan suuta akka qabatuuf jechuudha yoo qilleensa guddaadhaan jedhanii yoo qabsiisan taate ibiddi ni dhaamaa jechuudha. Kanaaf hin jarjarinaati suuta wal qabsiifadhaati. Walbulfadhaa isiniin jenna gaafii akka kana itti jabaadhaa namni online irra jirtu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Gaafadhu. Sotaya gaafiin tiya waa'ee ijoollee yatiimaarratti namni tokko ijoollee yatiimaa godhatuu fi adii godhate jechuudha. Akkasuma yeroo sakaa baatu jechuudha. Sakaa yoo itti baate maal sakaan sun irra deebi gaafii kee. Siniin galle namni tokko ijoollee yatiimaa gargaaru adii godhate jechuudha. Akkanumaan gargaara jechuudha sakaan ta'in. Yani sakaa fi yoo baatu yoo sakaa itti baate yoo maal rakkoo qabaa jechuudha walwaan ni galee. Inshallah deebii kee wallaan irraa nageeffadhu. Barakallahu fiikum obboleetteenya dura horiin zakaadhaa kuni qabaatarraa baataa jirarraa ba'a. Karaan inni deemu ammoo karaa hiyyeessaa deema. Hiyyeessa akka moguu jenne hiyyeessi kun ka zakaa baafachuu biran gahin ka yoo namni hirkise malee hirkachuu hin dandeenye muka yoo itti hirkisan malee lafa dha'u akkasii fakkeeffama jechuudha. Faqiir nama lafeen duydaa cabdetti ilaalama ka yoo namni ol qabe malee ol hin jenne jechuudha. Maanaan kana gargaarsa namatti haajama waa takkallee kan qabne jechuudha. Tayyib yoo yatiimni sun yatiima dhabaa qabeenya abbaan isaanii dhiisee fi biraa deeme kan qabne qabeenya gayaa kan qabne ta'an itti baafachuu danda'a. Yoo gartee warri sun warra qabu taate qabeenya isaanii keessattuu zakaatu dirqama ta'a jechuudha. Warroonni awliyoota horii gartee heddummaatee ol horisan kan qixni isaa zakaa geessan irraa baasan jenna. Akkasii barakallahu fiikum. Hello, assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Gaafadhu ukti. Gaafin tiya Qur'aan yeroo dhugaatii fi Nabi Muhammad irratti buufameedha sallallahu alaihi wasallam. Maal jette? Qur'aan yeroo dhugaatiif hayyee Nabi Muhammad irratti buusanii jedhan sallallahu alaihi wasallam. Isa dura Qur'aanni kun hin jiru moo akkami? Hayyee deebisaa kee online irraa nageeffadhu. Barakallahu fiikum obboleetteenya. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa addunyaa tana gaafa uumu islaama uume. Eenyutu islaama eenyurraan eegale Aadam jechuudha. Aadamiin eegalee nabi Aadam nabiyyiinni sun akkanumatti gartee nama qotee bulaa yookaan daldalataa tokko akkanumatti jiraatu tokko miti nabiyyiidha inni sun. Nabi jennaan durri nama rabbiin uumee dachii tanarratti muslimarraa'uu nabiyyi rabbi uume jechuudha. Irra caaloo ummataa jechuudha. Irra caaloo ummataa rabbiin uume. Islaaminaan tun achirraas dhufte. Haga deemee nabi Muhammad bira gahutti ambiyoonni akkanumatti dhufanii warra ambiyoota kana kan lafe ammoo kiristaana kaafira jedhaman jechuudha. Tayyib haalli ummatoota ambiyoota kana rabbiin ittiin ergate seera isaatirraa seera ofii fedhen akka fedhetti bifa ofii fedhen karoora gartee ittiin nagabbaraa je'een seera adda addaatiin rabbiin achirraa isiin geesse jechuudha. Kitaabolee hedduu ambiyoota hedduu ka erge jedhee ka cal'isee ka ammoo isaan nuun himin hedduu jira. Akkasuma kitaabolee hedduu
كربين أمتا أنبيوتا سنتي بوسه نوفين من يجودا كتاب هاغن ويمي جرا صحف إبراهيم وموسى كتاب إبراهيمي كتاب موسى أكاس كتاب توراة إنجيل كموسى تيف زبور كموسى تيف غرتي عيسى دا توراة تيف زبور كجرم يعني توراة تيف إنجيل كجرم جودا زبوري غرتي نبي داود أكاسما صحف إبراهيم جاني كنبي داود زبور جاني أكاسما ك موسى دا توراتي كنبي عيسى دا إنجيل جرما كنبي محمد الرب يمو قرآن جأمه سيرولي أدى زبنا شوف إسان إرجمان كيست يجورا سير أدى كتاب أدى بف أداتين ربي نترجعه كتابه كان كيستي وان توحيدا كيستي كتاب نندنو ولندب ربي توكيجو كيستي كتاب نندنو توكيجو مالبس إسا جبرا جتشو كيستي كتاب نندنو توكيجو مالبس يجو بف إبادة مو غري كيست والأبا يجو فكينيا بني إسرائيل إبادة كميتو كايامه مورا هنياتنا ربين جئني إرتي حرام قد يجو نو أمو مورا يو غرتي جرا سالك بسنس بيسني يو دوينس عالون دنو نو فهيما قد أما بفوتا كانا جيشوتا وان غري كيستي كاساني رت حرام قد أما كنو فلال قد أما وانا كانا تي والأبا مالي توهدا كيستي ولين أبو كتاب ني غرتي شوف أنبيو ترتبو فامي كتاب داتينا بارك الله فيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جافي كوا جافي. أن يروا أشرة كيستي جرورا برالة سمبيكو سنة إجلاسي ويرون جاسونا لها واجب يروبا سورة سنكرا نان رفو جاتشو لدقائيتو ماني نان رفو رابرا سمبيكو دقائيتو ماني سورة مثلا قرأ كلا تكما وأربك يرحي تمتيوي هاي باتون هو بهم إنجي جتي غافي كان نجين أن يروا هندا صلاة جاتشو واجبة نالي سورة إكلاسي قرأ سورة ما إكلاسي في صلاة هاي سيبدأ جرا بس إن شاء الله بس قالتهم شكرا أبوليت زينيا يرون دقات سورة الإخلاص ونتي الربك يتردفو حالا نيتين اللي اسمه الدفا نيامل اللي اسمه الطفاني سيدفا ورى إخلاصات ربي سواقلو جنة ورى عبادة ربي في شكل كل سي إساقفاف دلقو نأرقي في نرقي نفارسي كاكيسان قبل يجو سورة الإخلاص الربك يتردفون سنة فواجبة كيست ركاهن كيست سورة كنان قبو جيشو أصو بيكال لي فيدي خيران فيدي ديسي بيكال لي أصو فيدي مالف جنان سورة إخلاص سورة جائبات سلس القرآن جدمت سورة إخلاص تكشو تنا دقيقة تكو كيستي كاتي قراتو كن ميقاتي سيهرق مقالن إسيدا قرآن كان بكسدي تيوكون نججو قرآن جزء صدوما كان بكسدي يوكون وان بكسدي ترى وان بكتك تكتويت قالن إسي ججورا بكسدي قرآن كان الدبازني بكسدي روان بكتك يو قرات ججو سنتك إتويت سوام نيغرتي سيتنا قرودا ججو قالت قدا سيقبدي سربماتو سيكون مي شكري ربي تيني مجبه فدو جنة بارك الله فيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. غافرو. اوكي استاذ كني جزاكم الله خيرا. أني فاتي أني نموت أمنتي باول تفانو لين تراتا. هاي إسحاق اللي يرو أيام مسلمة بقت سيدنا جرو أنا بقالت مولفاتين يرو أمانتا إسحاق اللي أيام إسحاق ترد بقت سيدنا هاي شريعة إسلامة كيست حالك مولانا gaafa ayyaana kiyyaa isaan baga ittiin isin ga'e naan jedhanii anillee gaafa ayyaana isaanii baga ittiin isin ga'e jedhanii haalli kun shari'aa islaamaa irratti akkam jette? deebisaa kee wallaan irra nageeffadhu. شكرا أبو ليتينيا
waan jaan duuba intalli garaa laafte obboleessaaf ulfooyti jaanii ma'anaan kana namni gartee waaqaanfiif jecha waa hedduu balleessee jechuu kiyya wanni akkana jedhuuf namni waaqaanfiif jecha anilleen atilleen ebalulleen ebalittiilleen keessawuu gartee ummanni keenya kun jechuudha namni biyya keenya keessatti uumame oromiyaa sana keessatti ka uumame xiqqashu namni qalbii laafaa qaanfii heddummaata akka naannawaa ummata bikka biraa garreen duuba qaanfiin kun ammoo hedduu rabbiin bikka walitti nama buusuu qaba qaanfiin asliin qaanfiidha alhayaa'u min al-iimaan qaanfiin iimaana irraashi garuu wagguu gartee qaanfiin tun macasiyaa kasinaytu taate sun min ashayxaan taate sun iimaana irraayyii miti min alkufrii taate min alfisqii taate faasiqumma irra taate jechuu warri rabbiif bule walaa yakaafuuna lawmata laa'imin maal naan jedhe balu maal naan jetti komii zigaala aalatuu waa takkan sodaatu jechuu ta rabbii san qofa geggeeysa kanaafuu ati gartee qaanfiif jecha waan haraamitti hin seentu isaan gammachiisuun sirratti haraami maaliif jennaan gaafni isaan gartee gabreeli isaaniitii fi kirismaasa isaanii waan jedhamu kana gabbaramaa isaanii gaafa isaan taabota baasan fakkeenyaaf gaafa isaan shirkii dalagaa oolan jechuudha shirkii har'a dareedan tanaaf baga gammaddanii jechuudha bar ma'anaan keessi dubbiin akkasii bar baga sii ga'e jechuun kun shirkii tanaaf baga gammaddanii jechuu shirkii tanaaf baga gammaddan jechuun mee hangam jabaat laal hagam jabaata nama ayyoo keetii wallole jechuudha baga ayyoo tiyyaa wallolu ana har'a gammadde oguu jettee gammachiifte fiitinaa guddaa kanaafuu rabbiin shirkii ni jibba warra shirkiittillee ni jibba shirkii irraa islaamina jechuun albaraatu min ashirki wa ahli shirkii irraa qulqullaa'u warra shirkiit irraa qulqullaa'u isaan jaalachuu dhabu والملي قرتين جالتنا يا ربي سبحانه وتعالى يا الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم والرب رد لين جالتنا والملي من الإسلام أن جالتوا والركافر أن جالتا جتشورا أكبرتي نما قرتي إسلامنا تترس نجيبين كسلاة سندوين كأدوما قرتي صوبات دينك أبتف أدوما سرتي ونجنة نما أكسيو ميشاوين إرقس سنجد فكينياف إرقسو في دنديسا meeshaa waan kana lafa ol naafuu na gargaari gizeen ni jedhe ol fuudhuu fi dandeeysaa garuu gadaaniin jaalattu shirki isaaniit irratti ammoo isaanin eebbistu jenna walumaa galatti barakalaafi. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Gaafiin qabaa duraan gaafadheetiin ture garuu amma yoonaatti ollaanii irratti isin eeggatiin ture yaadatan ta'e gaafiin kan koo toobaa ture. Waayita obaatee fi waayee zakaarraa ture sagalee isinii qabeen ture. Haye gaafadha ye. Amma gaafachuu hin danda'a ishee. Gaafiin kan koo namni dogongoraa beekiniin duratti dogongoraa baay'ee hojjeteetiin ture ani mataa kan kootti jechuudha dogongoraa baay'ee keessan ture waan rabbii walitti na buusu waan baay'ee hojjetaatiin ture waanan godhe kana keessaa wama hunda yoo hojjedheera jechuudha waan akka namaani walqunnamtii saala raawwachuu zinaa hojjechuu kana ilmoon illee nattaftee ilmoollee darajaan baasus ta'eetiin jiran ture amma garuu erga waan adda addaa akka sirrii hin taane akka inni waan jala cimaa ta'e ergan bare baay'een ofittiin gaabbe jechuudha tarii rabbiin yoo maal godhee tawbadhee araarama irraa argachuun danda'a. Baay'ee na dhibbisa halkanis guyyaa seeroon itti yaadu baay'ee duddubbana deebisa wanni kuni kanarratti yoo maal godheen dhiifama rabbirra barbaaduu danda'a kan jedhudha gaafiin koo. Galatum deebisa kee online irraa nagafadhu. buleteenya insha Allah barakallahu fiik gara farajaa dhuftee jirta gara rahmata rabbii dhuftee jirta rahmata ofii rabbiin insha Allah si haa godhu jenna yoo gartee badii dalayda sana keessatti waan nama kahattu taate nama san yoo beeyte waan nama sani deebistaa fi yoo dhiiga namaa dhoyte ka facaaftu taate nama sani caawfii irra gaafatta yoo gartee haqa rabbii ka balleessitu taate haqa rabbii waan balleessite keessatti
rabbii kee gartee dhiifame gaafattaa jechuu طيب حمين gartee gumnumaadha kaadala idda ta'e kabiraa ta'e walumaa galatti rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa nabiin keenya irraa nu odeysee hadiisul qudusiin keessatti lallahu afraxu bitawbati cabdihi min ahadikum rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa nama tokko gartee ka gaala ufii meeshaa nyaatatti fe'atee meeshaa adda addaatti fe'atee sinqi isaa guutuutti fe'atee deemu lafa namni hin jirre raaree watara diriira diida waa takka manni hin jirre ka namni hin jirre keessa ka deemu osuma akkasitti deemu ka gartee gaalli isaa jalaa bade jechuu gaalli isaa jalaa badee gaala bikka bu'ee dhabee lafa tana gartee deemee keessaa bahuuf lafti bikka gartee keessaa baanii mite jechuu watara diidaniinne ka jedhan fakkeenyaaf sinqii sin qabu aduu tana lafa gartee hagas fagaatti sinqii uf biraan qabu nama kadhachuuf namni ittiin dhiyaatu rakkate yaaddawee ciisee rafee jechuudha osuma inni akkasitti hiribsan keessa jiru gaalli isaa dhufee ka irra dhaabbate yeroo achi ol ka'u gaala ofii arge jechuu yaa gammachuurra ol ka'eetuma allahumma anta cabdii wa ana rabbuka jedheen yaa rabbi jedhe ati gabricha kiyya anatu rabbii keeti jedhe gammachurra afaan wal dhawee ani gabricha keeti ati rabbii kiyya jechuu barbaade ati gabricha kiyya rabbii keeti jedhe gammachurra jechuu nama sanirra rabbii subhaanahu wa ta'aalaa ka gaala argatuudhaan sinqii gaalarra jirtu argatuudhaan gammade san ka gammachurra afaan wal dhawee sanirra rabbiin gammadaa jedhe gabrichi tokko yeroo tawbate jedha laal lallahu afrahu bitawbati abdii har'a ati gartee badii nama ajjeesu haa ta'u ka nama saamuu haa ta'u ka gubna dalaguu haa ta'u ka kijibuu ka nama addaan ciruu haa ta'u ka farshoo dhuguu haa ta'u kana hundarra har'a tawbattee qulqullooytee yoo as deebite way gammachuu rabbii guddaa subhaanahu wa ta'aalaa eega waan gartee rabbiin itti gammadu dalayde atillee hin gammadi jechuu wanni sirra jiru qofti badii san ittiin deebi'u jettee sheenoytee duraanis maaf hin dalage jettee amma achillee ittiin deebi'u jettee muratu achi booda gammadu qalbii teeta gammachuun guutamte godhu jechuu halkanis gammadii gammachuun rafi guyyaas gammadii gammachuun oolii ka osoo gartee aniin kun hin toobatiin lubbuun tiyya achiin hin badin alhamdulillah jedhi waa hundarra gammadi isin jenna waan silaa itti gammaddan san hundarra gammada gaafa warqii isinii bitan gurra isin guutan morma isin guutan ka arrabaa ka maalii gaafsan irra gammaddanii isin waa hunda shamarran jechuu kiyya sanii olitti har'a gammadi isin jenna baarakallahu fiik assalaamu alaykum ما شاء الله أستاذنا ربين حفتي عمري كيساني كيسا بكوسا كيسان كيسا ربين بركانو هاكاو إن شاء الله ورفتوتا أرومو مسلم ميديا دا هرأس كنو سلان مغربا نبرادو في أسو غافي هدو اسم براكاو جرو نبراس غافي ندودو جرو أدابا هفدر كامو جرا وچسني أنكبو وروني غافي غافتني نبراك أبدن ترتيب ما نتديمو جرا تري كيسن جلا دقات دي وجراتي في وروني غافي غافتني نبراك أبدن karaa keessaatiin rikoordi gootanii na adeemsifachuu dandeettanii jechuudha yoo gaafadhee fi yoo tartiibaan jira itti deemaa jiraadhillee isinii himaa jechuudha warri isin jalaa dagatameettanii waswaasa qabdanii har'aaf immoo gaafii haa gammaatti gaafatame kana sheer gootanii invite gootanii akka ummata keenya biraan geettan hawaasa keenya bal'aa ka dhaqqabuuf sheer godhaa isiniin jenna peejii keenya Oromoo Muslim Miidiyaa laayik godhaa akkasuma chaayinaala yuutuuba keenya Oromoo Muslim Miidiyaa jedhu sabskraayib gochuudhaan kayiriirraa qooda fudhadhaa isiniin jenna wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu